أبو أنو سنداشي جارتي نما كم جالتك. دكها كم كم دكها توميف وريا. اوكي ما تكون عندتي اسمع إنتي نما تسبرجرا. لا متى تكون أكل ديني مريجو ده ترى متى في أجي جارتي نما رت أمانة سيرون هنجر شيك عني ده كوني غرافي سنتو بريس خيا يا بتعرف Iwana tinajat tanin goda no boleh saketi irrafagat yettamo akkam god yettame tamash gorsa bareda tokko sirra atina ma sirritti wabe ko antate يا سريت اللي وان بيكو نما دوغون غروغن أنك بيكم سنك برا بيكم سلين كبو تكشو أنكم من كبران سي ما جتشو أيه أجي فدو يا أبو السخية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هكوفا أتجنا جول إسي متألق أنت نيجو نيني كمني سيجالي جارتي نما أسو إنتين ركون كب نما وقع فرتما شنتما ليو فوتي جارتي نما يو إنتاني it's okay هم بريدة وان سيتان قالوا نمني جارتي نما تنيخان إرجعتو جارتو جتشو جارساو جالتو جتشو جارساو جمع كم جالت ترى هم قايني دا جارتو أنا ميكو مجالات ده كسين جارسا كاب دورجي بركو سينما كده إيه أشوف ترى بدو فرمان نبرانجي روماك आज जाती ना माँ मल्ली फुर्मा तक कमी तिबर बदे अन्ना ऐसा जलावास्ते पड़ता सो जलाना बात है नो फरदा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मैं वल्लाह सो जलाना बात है फरदा माँ की नहीं जाना मैं बगकान नत्याबू तुझे या बले सखी बगकान लमनत याबू तो तकिती मिती वल्लाह लम अबू आज बयान कब दुमने आला दी मन तक का ज़माना कना गई सब यरकना नगर हाय मान था दे akam goda sa jala la आजकल जाती ना माँ अपने चुदेम था ani egan jala debota jarsa kab jechu kana nafid damaki duba jala lina kabe akamin rabada sirra badare jaarti nama yoo taate sirra badasi galee overaalis kun singili meeqa ta'u akkanatti hottee isin nyaattee deemtu meeqaatu jira sa miskiina rabbii tarra salaattee soomantee yaa rabbii xiyyaa ittu meeqaa jira mooyminaa fi imaana meeqaa jira tiktaa kanarra barbalaa fi sharranyaa fi gaariinis walumaan jiraami. meeqa waliin jedhee taa'aa dhagorsa bara shaangulitti qabattee raftu meeqaa jiraati jaartii namaa kaadda baastee fuutuuf hay maal taate obboleessu namni sindagayin aye kanaafuu ni dhiifnaa jechuudha dhisi an jaartii namaa nam adda baasi fuudhi jee sin gorsu waan taani morma isiisan oomaaki morma dheeraa sammoo manaabaan laali manaabaan shi manaabaan yaaduu ni dandeessa sansin dhorban morma dheeraa san hin jenne kuti bara wallahi morma dheeraa san isii ima dhiisa morma dheeraa san akkami dhiisa jaiba aye obboleessa ko waan si gorsa haayoo dhaga'uutti ijjitan kee boode ijjita kittiinte yoo dhaamte yoo harkis cabe miillis cabe nuti itti gaafatamummaa hin qabnu si garee akka nama tokkotti. wallahi lubbuun kiyya gaaga amtee jirti kana soroma maaki bari waan fayyaa dhabellee booda simaatu hakima nageessa sihi miinamni sagal nageeffadhu sanuu taate wayni dubbiin taatu dhisi haa wallahi an obboleessa keeta sanuu warra soddaati ati kamitti akkana dhugaadha warra soddaati ati warra baaleeti mi akkasna heddu Isma warri baale jaartii namaan jaalatu ati maal taateeti? Jaartii namaan ni kabajanii wi. Ma baale carraa dhabeessa wayiiti ani wallahi waan kanaan beeku. Ati warra baaleeti miti bal'aa wayiiti na fakkaata bika wayiiti baaleen akkanan jiru. I'm sorry inta majacha kanaaf. Wayin aarstee bargizee meeqa sadii na gaafatte shame on you guys.
Jaalalli sheemiin bar jaalarratti murtoo inni bakka san bira tarte. Jaartii namaa moo duuba? Wallahi hin beeku ani maaki. Rakkoo keessa jira armaaki. Yeroo takka lubbuun tunuuf balleessu naan jedhu. Maal yoo balleessu deemtaree? Garuu nama hedduu fajjeessu jiraati banaa. Maybe lama yaa qoosa waan ta'eef qoosa jirta muudii qabataa jirta inoosaa. Laa wallahi ani qoosu sittiin qoosa ani ijoollee xixiqqoolee ol galfadhee ittiin qoosu. Ani mas waan ta'eef malee qoosuu wayita manni mana nama guddaati mana pirezidaantiiti kuwiin minaaman manni mee irra deebiinsa kakachiisa mee wallahi billahi jay. Wallahi billahi. Waan garuu wanta kan nyaadhone bishaanii fi midhaan malee. Soba wallahi jee yoo soba isaa itti gaafatama maal na galche duba guys muslimni wallahi bira dabaruun qabu bara osuma kijibee namta wallahi siin jee wallahi bira dabarsuun qabdu siin garee because nuti nama rabbi tokkotti amannu waan ta'eef wallahi itti yoo amanne namni tokko wallahi jee yoo kijibee isaa itti gaafatama maal na galche. Wallahi ani dhugumaan jaaladha maakii warabbal kaaba siifuu jechuun gizee isiin amma gizee takka na arrabsiti beekta gizee anjala dhufu waan saalfate akkaawuntii biraa banadhe achuma jala taa'ee ilaalaa oola gizee isii waa wal jettee fuutu mormi kun akkatti achi dheeran. Hayyee yoo ka jaalatu ta'e akkanatti walii haa gallu amma. Wii garuu maan garuu rakkoon qabatu sokkee inni jaalataa nimi. Hedduu jaalataa nimi. Hinduutaa bimi. Hin wareegamtaaf. Hin wareegamaaf yaa. Isii malee jiraachuu hin dandeessu. Akiid. Hedduu jaalatta. Akiid. Geema qabdi leenca bitiif fi leenca kanniif guyyaa geema isii. Gizee san Oromoon hundi ahaa bakka mucaan kujjaanii yookiin si barbaanna yookiin dammoo haa jiraan ree. Makkataadha ree. Amma osoo waan mallaqaan dhufu nama ati nama lubbuu kan kee balleessu yoo ka ta'u ta'e waan gatii leenci sitti ulfaatu nama jaalatuuf leenca kanniif guyyaa geema isii. Laala dhageeffadhu maaki leenca nin kennaaf. Wantoota jaalalaan wal qabatan keessan jiru leenca namaa kennuun wareegama ni qabu. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu faa akkasii miti na dhaggeeffadhu. Laala leencaa fi jaalalaa miti as biratti laa waan tokko beeku namni ati jaalatu tokko. Waan tokko moochuu fi moomuudha laalas biratti. Moochuu fi moomuu si galee namni ati jaalatu teessee akka moomuun jaala hin barbaaddu waan ta'eef istiin liqeeffateetu namni nama san bira hin dhaabbate yoo jaalatu ta'e si galee because jaala ibsuu fi osoo jaala isiin sanii si wanni jechuu osoo hin ta'in nam anqam lubbuu kan kee leencarra bara caalaa lubbuu keetu caalaa bara. Kanaafuu leenca takkittii fi diikanniif. Amma leenca hin kennaaf rakkoon takka hin jiru. Garuu yoo ni leenca san hin qabaanne waan amma fakkeenyaaf miskiina baadiyaan jira. Leenca tokko bituuf monkin baatii lama faa dalaga. Hanga san yoo geemni kan eegu taate ammarraa dalagee ni hin bitaaf. Liqeeffadhu kanniif rakkoon hin jiru. Kafaltaa maaliif? Maaltu naali keessamee ani baadiyaan jira. Namni nan beeku maa haadhati. لا والله دنيا جلال الرتي وكان إرقت تاتي هر دلقي نينك الناف يوم فكر كان نبرت وجه إنه كجد مويلة نجرا يروم برد. فكر نبرت وسط مال وانا كسينجو. نمني جزء ومتى لالتي فكر نبرت وسط إلا مجرا وانا كسينجو. هنجرا جلالتي مالك خيسلي. Bakka hanga sani ammatti qophaa'ee maakii kun amma baatii kanarra tibbana mudii isaan geemii sirraa hin hafina guys anileen booru viidiyoon hojjedhaa fi guyyaa 30 qabdimi guyyaa 30 timi guys yaa rakkoon hin jiru kalaas guyyaa 30 takkooti guyyaa meeqaatu akka ta'e hin beektu nama jaalattu hordofaan jirtu jechuudha waa shakka kijibdi argite laala
Guyyaan asirratti ol hin baane malee nin beeka. Guyyaa 30 moo laal guyyaa 30 yaa. Guyyaa 30. Inkijibin ani sin qaba. Tugaa guyyaa 30. Ijoollee asirra warra irraa qabantu barreessu jira. Hunda gadhee. Hawaayee si yaada. Hawaayee geema si yaada. Akkasitti leenca fiddee dhuftaa duba amma. Kala sambanee fidaree egaatti dirqaman waan ati naan jettuun taniin godhaa rakka ati nammiin hin beeka waan taateef atii fi Oromoon tuun garagara ati nama nagaa. Yaa siffoo jechuun nama miskiina miidhiin bareeddi ammas bareedduudha. Jaartii namaa maal godhaas biratti hin bareeddi jaa. Ni bareeddi garuu ati si waan jaalattu sitti hin bareeddu. Garuu hin bareeddu. Hin bareeddi. Amala qabdi. Ilmoo babbareedduu qabdi. Iktiraama ajaa'ibaa qabdi. Kanaafuu leencii sitti hin xiqqaata malee hin guddatu ishee fidee kottu. Rakkoon hin jiru. Yaa. Yaa. Guys, taabtaabii uummanni oduu jaalata argite taabtaab naan goone taabtaabii ilaa ammaa 93 jira. Bu'aan isin jettu. Rabbi si haa gargaaru hayaa. Eeshi maaki. Jireenyi ulfaata. Dhuga. Sagaleen kiyya garuu isin biratti dhagahamu yoo rakkoon narra ga'e nan dagatina. Guys, deemamee viidiyoon amma post godhe repost naa godha gisee waa post godhe repost naa godha shi guys. Waa hunda yoon post godhe ana repost naa godha. Tolee family. Namni mobaayila narraa bitta. Beeksisa amma beeksisa leencaan itti harkadha waan ta'eef dhagaa. Viidiyoo ammaa sun keessa dhumarra beeksisa qaba isin galee. Mobaayila gurgura. Amshee dubree darra deebisi. Viidiyoon amma itti yoo jedhese wallahi leencaa harkadheeti harkitanii beeksisa qaba jidduuratti beeksisa geemaa qaba laala. Dhuma isaa viidiyoo Suudaanis jechuudha. Thank you so much. Hayyee fajaartii namaa jaalate. Nagaan ture harabbiin meegaa yaa gargaaru. Eeshi dimaashee. Du'aayi godha. Yeroo salatta. Maallaa kannaa jirta qohee. Inni bareeda dhugaa rabbi. Hayyee. Ati amma namni gisee hunda mana nama jaartii qabu yoo deemte firraa si eegan dhiirti. Inni saree jaartii namaa wayi jireenya godhamaa rakkoo keessa nana keessan. Guys, dhiiraanillee dhufee harkitanii jaartii namaa jaalachuun dhiiraanillee dhufee jira. Zamanuu tagalbixual. Akkuma daabboo gisee buusan gara galchanii buusan argite qiinxaa ta'ee jira jireenyi guys. Wayii haram deemaa jirra yaa uummata keenya. Azaabaan nu dhufaa jira moo nuti azaabat deemaa jira garuu. Qiyaamaan nutti as ga'e moo nuti qiyaamat deemaa jira. Maal inni guys? Subhanallah. Yaa Rabbi qiyaamaan agarsiisin. Anallee jaarsa kiyyaillee agarsiisin nu fudhadhu lameenu fudhadhu. Yaa Rabbi sheebi dabar. Maakii wayyee. Maamushee tiyaaraa san irra deebisa qaamaan taate tiyaaraan sun ni bareeda tareefuu san khabiraan naa kan ta'u sun sasiin jiru.